Jaartii 12 ijoollee 102 ijoollee isaa 568 namicha qabu. Yooyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa lammii Ugaandaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isiniin gaafadha. Kanaan booddee umriin kee meeqadhaa umriin koos meeqadhaa jedhanii wal gaafachuun hafeera. Suuraa keessan yookiin immoo kan hiriyaa keessanii qofa tilmaamuun umriin keessan meeqa akka ta'e kan isinitti himu appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadamuu dandeessu. Kallachumaan gara qophii guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Gochaan kun kan raawwate ollaa keenya biyya Ugaandaa yookiin immoo Ugaandaa jedhamtu keessatti. Namichi lammii Ugaandaa umriin isaa waggaa 67 ta'e haadha manaasaa 12 irraa ijoollee 102 godhateera. Ijoollee isaa walii galatti immoo 568 ta'u. Ganda Luusaakaa jedhamu keessatti dhiirri haadha manaa tokko ol fuudhuun seera qabeessa kan ta'ee fi kan eeyyamamu. Biyya kana keessatti qotee bulaan Ugaandaa maqaadhaan Maazii Muusaa Haasayaa kan jedhamu yeroo ta'u hiyyummaadhaanis nama guddatedha. Haa ta'uutii garuu waggoota 20 darban kana keessatti qabeenya guddaa horachuu fi hoogganaa ganda sanaa ta'uun maatii hedduullee horachuun akka inni beekamu isa taasiseera. Bara 1971 qotee bulaan Haasayaa jedhamu kuni haadha manaasaa jalqabaa umriin ishee 16 taatee kan fuudhe yeroo ta'u hanga isaan 12 guutanittis namni kuni dubartii haaraa fuudhuu ittuma fufee jira. Abbaan isaa haadha manaa lamarraa ijoollee 2 qofa akka inni qabu Haasayaan kan dubbatu sanyiin keenyi akka hin banneef jedheen haadha manaa hedduu fuudhee jedhee miidiyaawwan garaagaraaf ni dubbata. Ijoolleen Haasayaa 1/3 isaanii haadha manaa isaanii waliin isa waliin maatii tokko keessatti kan jiraatan yeroo ta'u warreen hafan immoo fuudhanii heerumanii maatii isaanii qofaatti dhuummatanii mana mataa isaanii keessa jiraachaa jiru. 1/3 maatii kanaa jechaan haadha manaa 33 yookiin 34 jechuudha. Abbaa manaa isaanii waliin tilmaamaan 66 1/3 ijoollee isaanii immoo 190 walii galaan maatii isaa keessa kan jiraatu gara nama 236ti. Amma garuu Haasayaan akka dubbatutti kanaan booddee akka ani hin dhalchineef qoricha dhala dhorku nan fudhaa jedhee dubbatee jira. Hoo ijoollee amma kana godhatanii waan kana yaaduun xiqqoo isheen ulfaa ture otuu biyya keenya ta'ee ijoollee kana horatee bara kana guddisuuf maal akka nyaachisutu nama yaaddessaa. Haasayaan garuu biyya Ugaandaa keessa taa'ee qabeenya isaa guutuutiin maatii isaa akka gaariitti jiraachisaa jira. Namni biyya keenyaa ijoollee 2 qabu guddisuu dadhabeera. Inni maatii 236 qabatee sanuu kanaan booddeen dhalchu jedhee miidiyaaf haasa'a. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan kun ajab nama jechisiisa. Akka isinitti bohaartaniif guyyaa har'aa qabadheen dhufe. Yoo dacheen kun lafa kanarra jiraatte waggaa 100-200 booddee sanyii nama kanaa malee lafa kanarra hin jiru goolaba jedhurra nama geessisa. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadde illee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa appilikeeshinii moobaayilii umriin keenya umriin kee umriin koo meeqa akka ta'een kan nutti himu suuraa keenya galchuu qofa kan barbaadu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammuma itti fayyadama. Qophii Oromiyaa 24 gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.